man lam yashkurin naasa lam yashkurillaa. Kan galata namaa hin beekne gonkumaa galata rabbiitis hin galchu jedhama. Kanaaf anis dhufe galata dubbachuu namoota muraasan galatoomi jechuu. Maqaa guutuudhaan yerootu hanqataa galatoomaa jedhaan hunda hiriyoota. Keessattuu kan diktiis keessatti wal barree xiqqaa hamma guddaa kan kaaliqaaf jennee wal qabanne. Takkaa maqaa kaasa dagachuun hin taatu galatooma Abdirahmaan Umar oolmaan keen dhumatu. Itti aansa ammas yaa mucaa jaalalaa Abdulhakiim Jeelaan hubadhu sin baana. Kan biraatis jira Abdulmaalik Kamaaloo sirraa fagaadheeree ani amma maaloo. Nama nattaanu Abdisamad Xaahirii oolmaan kee hedduudha sin dagadhu ani. Abbaas Kadiirfaa hiriyyaa Qooqaalii si dagachuun fafa kanatti naaf bari. Sheek Awwal Umariif Sheek Abdulmaaliki umrii dheertuu hawaaf jiraadhaa qananiin. Fu'aad Qamarillee hiriyyaa koo keessaa galatoomi malee maal jedha obboleessa. Maqaa himeen fixu kumaa fi kitilaa yeroo na hanqate hunda kaasa silaa. Galatoomaa hunduu yaa obboloota koo sinirraa hin fagaadhu wal garragaaf tokko. Keessattuu da'oo gammachuu fi gaddaa kan waliin qooddadhu jama'aa sheessa'aat qalbiin hin dagadhu. Kan gaafa tokkoofis bishaan waliin dhuyne yaadannoo koo irra kaayee jira'anii tasas hin daganne bakkuma jirtanitti nagaadhaan naa tura qooda addaa nuuf haa laatu Allahaan uf bira. Isin jaaladha hedduun isin kabaja obboleessa keessan Abdusee Umarirra.